بعسرة دقائق جمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموت نولين ترا Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya roobii eegalameera finciltootni TPLF naannoo Amaaraa keessatti namoota 120 ta'an jumlaan fixuun himatamu hanga ammaa qorannoo godhameen du'uu isaaniif ragaan kan argame namoota 119dha. Hedduun isaanii qonnaan bultoota kanneen du'an qotee bulaa milishaa akkasumas humna waraanaan ala ta'anidha. Reeffa lagata kazeetti argame ilaalchisuun Sudaan ambaasaadara Itoophiyaa waamtee gaafachuu akkasumas komii dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiran shamarran Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti feestivaala Shinooyyee kabajaa jiran Beekuni buukifaan gurguddaa yaa'ee meetiitina guddifaan sirba kana jechaatu qubii buqqifannaa Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Hidhattootni TPLF naannoo Amaaraa ganda guyyootaaf qabatanii turan gadhiisanii bahuu dura namoota yoo xiqqaate 119 ol ta'an fixuu isaanii aangawoonnii fi jiraattotni BBC'tti himan. Naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaa aanaa Daabaat ganda Cinaa jedhamtu keessatti haleellaa hidhattoota TPLF namootni nagaa 119 ta'an ajjeefamuu bulchaan aanaa Daabaat obbo Sawunnat Wubaalam himaniiru. Ganda Cinaatti walitti aansuun guyyoota 5 waraana taasisaniini beelladootaa fi qabeenya qonnaan bultootaa saamuu yoo humna isaanii ol taa'ammoo mancaasaniiru. Kanarra kan dabreen jiraattota naannichaa kan ta'an daa'imman dubartootaa fi maanguddoota abbootii amantaa dabalatee wayita isaan qiddaas irraa deebi'an kanneen argatan haala ajaa'ibaa fi haala ibsuu nama rakkisuun ajjeesaniiru. Akkasumallee guyyoota 3 dabran ufnee wayita daawwannu ajjeechaa jumlaatu raawwatame. Owwaalchi jumlaas agarre. Haga ammaattis lakkoofsi dabaluu danda'a. Cinaa irratti kanneen hin beekamne bakka buuteen isaanii kanneen dhabamee jiru. Haa ta'u malee haga ammaa ifatti lakkoofsaan kan deeggarame namoonni 120 ol ta'an nu qaqqabee owwaalcha jumlaas arganneerra. Ganda ollaa kataatee Abxiraa keessa ka jiraatan obbo Asmaara Taaffaraa fi jiraataan ganda Cinaa obbo Mollaa Wubee haleellaa kanaan ka ajjeefaman namoota nagaa akka ta'anii fi humnootni TPLF guyyootaaf naannicha wayita turan balaa qaqqabsiisan ilaalchisee yaada itti aanu kennaniiru. እዚህ አካባቢ ላይ ከጎዛ ተነስተው መጥተው ጭና ገቡ Isaan goozaarraa ka'anii as cinaa kan galan gaafa bultii 12ti galanii dhukaasa banan jalqabaa bakka Cincaa'ee jedhamutti dhukaasa banuu eegalan ergasii gaafa bultii 29 dhumaatii guddaatu raawwatame hanga ammaa qorannoo godhameen du'uu isaaniif ragaan kan argame namoota 119dha. Hedduun isaanii qonnaan bultoota kanneen du'an qotee bulaa milishaa akkasumas humna waraanaan ala ta'anidha. Abbaa maatii jaarsa qeesii obbolota dubaraa daa'imman fa'a irratti dhumaatiin raawwatame beelada fixaniiru. Daa'imaa fi haadholee xirfachaa jiran mara argineerra gara jabina sadarkaa saniitu raawwatame. Kun ragaan guutuun argamee kan maatiin boo'aa jirudha. Maatii keessaa 5 ajjeefaman jedhamee adda baheera. Namni hin argamne jira. Ani bakka saniin jira. Reeffi isaanii kan hin argamne jiru. Kan lubbuun argamanis jiru. አሉ እየተባሉ አሁን ዛሬ የተገኙ ሰዎች አሉ። ዛሬ ራሱ እኔ አሁን እዛው ቦታ ነው ያለሁት። በነሐሴ 12 ቀን ጀምሬ አገየ ኮለለ ማንገድ ደሚሰገሊ እነቸን ቱሬ የሮሴነን ነመቶ ኮንቱግነ ኤርገ ገለኒ ኛተ ሳሙ ሰንጋ ቀለቹ አንዳቆ ቀለቹ ኑ አካ ሞቶልቻ ጀቹ መለ ነመንቱግነ ቱሬ አንገድ ደሚሰገሊቲ ቱረን ጋፈሮቢ እንጂፈተሙ ኢሳኒ ቤከኒ የሮ ዴቢያን ናመነተ አርገን መራ ጃርሳ ጃርቲ ኤሲ ቪዳይም ሞኖክሴ ፊ ጃሮሊን ፊተን Ibbalamaaf jaatama ta'u nuti kan lakkoofne argine garuu 119 namoota nagaa qofa warri ani ammasitti maa jiru raayyaa ittisa biyyaa milishaa faannoo of keessatti hin dabalatu uummatni amma gaddarra jira awwaalcha raawwachaa jira. Bulchaan aanaa Daabaat obbo Sawunnat Wubaalam ajjeechaan jumlaa kun kan raawwate sababa humnootni TPLF naannichatti injifatamaniif jedhu. መሰረታዊነት እነሱ ከየትኛውም አካባቢ ከየትኛውም የአማራ ቦሩመራ ኢሳን ናኖሌ አማራ ቀበተን ሁንደ ኬሰቲ አጄሳ ሬባ ደረራ ዱፈን አድርቃይቲ አከስ ጎደኔሩ አና ደባር ኬሳ ገንዶታ ቶተን ኬሰቲ ከነ ጎደኔሩ ይረ ጫላሞ የሮ ሴነን ኦሶ እንታኔ yeroo ba'an akka ta'utti yeroo adabaman
ajjeesaa fixaa ba'an. Addatti daabaat cinaatti kana raawwachuu kan danda'an waraana guddaa osoo adda hin kutiin guyyoota 11 dhukaasa bananii hawaasnii fi caasaan waraanaa keenya hundi qindaa'ee dabarsuu waan dideefi. Kanaaf abdii kutannaarraa kan ka'edha. Ganda cinaatti waan akka malee adabamanii fi hoogganootni isaaniis rukutamanii yeroo qabaman aariidhaan ganda kana keessatti wanta gochuu danda'an hunda godhan. TPLF himannaa irratti dhiyaate kana laalchisee ibsa galgala kana baaseen daabaatitti qaamni 1-2 humnootni isaanii namoota nagaa 120 ol fixan jedhamu haaleera. Humnoonni isaanii amma dura namoota nagaa irratti haleellaa hin raawwanne jechuun kanneen amma dura ittiin himataman dabalatee isa cinaa kanaafis qorannoon bilisaa akka gaggeeffamu kanaafis ga'ee isaanii akka ba'an ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin dhimma baqattootaa UNHCR lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa kaampii baqattootaa Sudaan jiranii hir'atus eessa akka galan hin baramne jedhe. Dhaabbatichi ibsa kana kabaasee mootummaan Itoophiyaa baqattootni waraqaa eenyummeessaa UNHCR qabatan TPLF waliin waraanaa jiru erga jedhameeti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa wiixata darbe ibsa baaseen hidhattootni waraqaa eenyummaa UNHCR kennu qabatan daangaa Sudaan irraan gara naannoo Beenishaangul Gumzii fi Amaaraa galaa jiru jedhee ibsa baaseeni. UNHCR kana laalchisee deebii kenneen baqattootni kaampii baqattootaa keessa jiran yoo achi ba'an garam akka deeman adda baasanii beekuu akka hin dandeenye ibse. Dhaggeeffattootaa gidduutti moodeessaalee gaggabaaboo muraasa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed jila isaanii waliin daawwannaa hojii Gaanaaf Senegaalitti gaggeessaniin dhimmoota Afrikaa xiyyeeffannoo waloo barbaadan dabalatee dhimmoota hedduu irratti dureewwan biyyoota lameenii waliin mari'achuu beeksisan. Torbee dabre keessas jilli ministeera muummee Abiyyiin hoogganama Ruwaandaa fi Ugaandaatti maluun aangawoota biyyoota lameenii waliin mari'ataniiru. Odeeffannoon bal'aan mariiwwan kunniin maalirratti akka xiyyeeffatan agarsiisu haga ammaatti hin baane. Lammiileen Itoophiyaa 5,000 biyya waraanaa fi weerara COVID-19 raafamaa jirtu Yemen keessaa ba'uun biyyatti deebi'uuf danqamanii jiraachuu dhaabbati dhimma baqattootaa idil-addunyaa IOM hime. Torban kana keessa baqattootni 300 ta'an xiyyaara IOM kan namoota fedhii isaaniitiin biyyatti deebisuun magaalaa Adan irraa gara Finfinneetti imaluuf jiru. Reeffi 30 siqu baatii tokko dura laga Takazee keessatti argamuu isaa hordofee Sudaan ambaasaaddarri Itoophiyaa Kaartuumitti argamu waamtee gaafachuun ishee dhaga'ame. Odeessaalee gaggabaaboon kanumaa odeessattaa nutti hincaa jiraattotni Humaraa, Addibaay, Idris, Qaaftaa Humaraa fi ganda Dagaaguum kan amma to'annoo naannoo Amaaraa jalatti argamu keessa jiraatan miidhaan saalaa hidhaanii fi ajjeechaan jumlaa sabarratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun BBC'tti himan. Haleellaan kunis baatii adoolessaatti akka haaraatti ka'ee gale ta'uu himuun lubbuu isaanii baraaruuf jecha holqawwan keessatti dhokatanii akka jiran ibsan. Eliyaas Mulgeetaa dabalee isinitti hima. Waggoota 18 darbanii fi godina lixa Tigraay ganda Dagaaguum keessa jiraataa kan turan Addee Abrahaat adoolessa 16 2013 irraa kaasee jiraattota gandichaa sabaan Tigree ta'an irratti xiyyeeffachuun haleellaan raawwatamaa jira jedhan. Maallaqnii fi qabeenyaan isaanii hidhattootaan waan saamameef lubbuu isaanii baraaruuf ijoollee isaanii qabatanii holqa keessa jiraachaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Qarshiin buna itti bituuf sabbata koorra ture. Kana hanga nutti kennutti ijoolleen manaa bahanii turan. Qabeenya koo mana keessaa hunda fudhataniiru. Amma ijoollee koo wajjin holqa keessa jira. Daa'imni inni tokko wayita biddeena jedhee kaafatu inni kaan ni bo'a. Bishaan dhugamu hin jiru, bakki itti rafnu hin jiru. Gammoojjiin hundi nama nutti fakkaatee sodaa keessa jirra. Maanguddoo waggaa 58 kan ta'an obbo Abrahaam ammoo jiraataa magaalaa Adabaay akka turan ibsan. Erga waraanni eegalee hanga har'aatti jiraattota magaalichaa irratti haleellaan raawwatamaa turuu kan dubbatan obbo Abrahaam adoolessa 21 irraa kaasee ammoo hidhattoonni haadholii ukkaamsuu fi gurra isaanitti qawwee qabuun maallaqaa fi warqee fidaa jechuun dararaa jiru jedhan. Dubartiin Tigraay warqee hin qabne hin jirtu. Warqee kee fidi jedhanii dubartoota raarsu. Hin qabnu yoo jedhan bukoo keessa itittuu keessa dhoksite jedhanii jalaa gad naqu. Warqee isaanis fudhatanii dubartoota keenya rifeensa isaanii maqasiin muran.
anarrallee haleellaan gaheera nareebaniiru harka koo gara duubaa hidhanii maallaqa kiisii koo keessa jiruu fi saqqii hidhadhee ture hiikanii narraa fudhachuun haleellaan narraan ga'an. Kana malees jiraattonni lixa Tigraay miidhaan saalaa akka irratti raawwatamu dubbatu. Shamarree ganna 14 kan taate Beetlehem magaalaa Humaraatti adoolessa 14 hidhattoota sadiin akka gudeedamtee fi guyyoota lamaan booda maatiin ishee daandii irratti kuftee akka argan dubbatte. Namoonni hidhatan dhufuun mana keenya rurrukutan. Maatii koo wajjinan ture. Manaa na baasanii na gudeedan. Hidhattoota afaan Amaaraa dubbatan sadiidha. Erga miidhaan irraan ga'anii booda karaa irratti nagatanii deeman. Borumtaa isaa maatiin koo na kaasan. Wal'aansi fayyaa waan hin jirreef socho'uu hin danda'u. Wayitiin fincaa'us na dhukkuba. Bakkeewwan naannoon Tigraay bulchaa turee fi lixa Tigraay jedhamanii waamaman naannoon Amaaraa yeroo dheeraaf humnaan nu duraa fudhatame jechuun komataa ture. Naannoo Amaaraatti itti gaafatamaa biiroo nageenyaa fi tasgabbii kan ta'an Dr. Sammaa Xuruuna rakkoolee jiraattonni himatan kana irratti kan gaafanne yoggaa ta'u haga ammaa odeeffannoon akkasii akka isaan hin qaqqabne dubbatu. Bakkeewwan jedhaman kanneenitti rakkoon irra ga'eeraa jechuun namni Tigiriinyaa dubbatu kamuu waajjira keenyatti gabaasa taasise hin jiru. Naannoon ani bulchutti namoonni miidhaan akka irra hin qaqqabne taasisuun ammoo gahee hojii kiyyaati. Eenyummaa kootiin saamameera miidhaan narra gaheera ka jedhu yoo jiraate gara waajjiraa dhufuun yoo iyyate seera hordofnee qulqulleessuun tarkaanfii fudhanna. Garuu haga ammaa ragaanis ta'e himannaan na bira dhiyaate hin jiru. Kaxumuraan feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyeen kibxata kaleessaarraa eegalee magaalaa Finfinnee keessatti aadaa simannaa bara haaraa Oromoo agarsiisuuf jecha ayyaaneffatamaa jira. Ta'ii jala bultii bara haaraa yookaan qaammeetti shamarraniin raawwatamu kun giddugala Oromiyaatti Shinooyyee jedhama. Feestivaala kana irratti hirmaachuuf shamarreen sabbataarraa dhufte Shinooyyee akkasiin ibsiti. Duraan dursee maqaan koo Xajjituu Alamaayyuun jedhama kanan dhufe magaalaa Sabbataatirraa. Nuti kan taphachaa turre Shinooyyee. Shinooyyee jechuun sirba qaamii sirba dubartootaati. Innis waggaatti si'a tokko dhufa. Shinooyyeen jala bultiirraa eegallee aga bariisaatitti jala bultii qunnii buqqifannaarraa kaana. Qunnii buqqifannee erga laga buqqifanneen booddee gara barii immoo Shinooyyee daddarbaa deemna. Qunniin marga isaa yeroo qaamnitti margu ashuffee keessa seenneet dubartoonni ol geenye raawwanneet ol geenyeen booddee qaamni gaafa qunnii buqqifachaa jiru beenquunni buqqifana beenquunni buqqifan gurguddaa yaa'ee duumee xixiinna guddifan isa kana sirba kana jechaatu qunnii buqqifannaa gaafa jala bultii. Sana booda gaafa ayyaana bara haaraa mana namaarra deemtanii sirbitee maali kan sirbitan? Mana namaarra dhaqnee amma jalqaba osoo mana namaa hin galiniin dura shamarran akkaataa itti ol waamnu qabna. Wal waamnee erga ol geenye booddee kara mana namaa dhaqna. Amma gaafa ol waamnu maaltu gara addaata maaltu gara addaata qalloo yaa hiriyaata suma biftuu fakkaata. Gaafa akkana nuushi fageenyatti agarra ishee dhuftee nutti dabalamte jechuudha. Akkas jenneet gaafa immoo mana namaa dhaqnee isheen takka immoo manaan baane ta'e akka isheen manaa baatee nutti dabalamtu goraannoo maadoqoofte goroonnoo maadoqoofte hiriyyeen baa'uu geesse yaayyoo maal qophoofte akkasuma sasseennee ishees fudhannee achumaan waan akkas jechaaf daddarbaa mana namaa dhaqnee. Shinooyyeen kun shamarraniif hiika akkamii qaba? Shinooyyeen kan shamarraniif ayyaana guddaadha. Shinooyyee dubartiin bakki itti of agarsiistu bakki itti yeroo kaan amma dubarri mana barumsaa hojii maa irratti gaafa shinooyyeen ga'u jala bultiirraa kaastee dubartiin hojiin ittiin baay'atu hin eeyyamamaa fi gaafas hin dhoowwamtu dubartiin kamiyyuu qaameen deemeenna shinooyyee deemuudhaaf dubarri hin dhoowwamtu. Kanaaf ayyaana dubartootati yeroon hin daangeffamu guyyaa dubartootati dubaraaf bakka yeroo guyyaa gammachuuti shinooyyeessan. Ergaan isaa amma aadaa keenyaa fi kana sirriitti beeksisu amma yeroo ammaa kana fa'aa babbadaa jira. Isa kana sirriitti dubartoonni amma lafaa ba'an duuba jiran isaan darbes aadaa kana sirriitti calaqqisiisuudhaan warreen duuba dhufanirra akka itti fufsiisaniif barsiisaa jirra jechaadha. Qaamni kun akka adda hin cinne. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aa asuma irratti goolabamaa kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaay ka qopheesse Eliyaas Mulugeetaatii horaa bulaa.